Abiy Ahmed namoota hojii qonnaa irratti bobba'uun maatii isaanii jiraachisan tuttuqqaaf deeggarsa siyaasa qaama kamuu kan hin qabne badii tokko malee maatii isaanii irraa ukkaamsanii mana adabaatti darbachuun dararaa hamaa irraan gahaa jiraachuun ifoomee jira. Haaluma wal fakkaatuun murni maafiyaa biltsiginnaa aanichuma keessaa ganda Beejoo Kobbochaa iddoo addaa guddattuu Joobir jedhamu keessaa nama maqaan isaa Ibraahim Qalbeessaa jedhamu badii tokko malee waboo waliin hidhata qabda maqaa jedhu itti maxxansuun Bitootessa 28 halkan keessaa naannoo sa'aatii 8tti mana jireenyaa isaatii butuun hanga har'aatti achi buuteen isaa dhabame maatiin isaa barbaadamaa jiraachuu addeessanii jiru. Tiksitoonni Impaayera Oromiyaa guutuu keessatti hawaasa nagaa maqaa Oromoo isaanii sarbanii hidhuu, reebuu, ajjeesuu, saamuu, wixinee godhatanii bobbaa'uu waan jiraniif hawaasni Oromoo bahanii galuuf lubbuun jiraachuu isaaniif sodaa fi yaaddoo hamaa keessa jiraachuu isaanii beekamee jira. Hawaasni Oromoo biyya UK jiraatan sarbamiinsa mirga namoomaa murna gabroonfataa biltsiginnaan Oromiyaa keessatti geggeeffamu balaaleffachuun hiriira mormii geggeessan. Gabaasa qindaa'e Jaaljiksaa Sirnaa. Hawaasni Oromoo biyya UK yookaan United Kingdom jiraatan sarbamiinsa mirga namoomaa murna gabroonfataa biltsiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraan Oromiyaa keessatti geggeeffamu balaaleffachuun hiriira mormii geggeessuun himame. Jiraattonni kunneen Bitootessa 30 bara 2026 yaadannoowwan garaagaraa barreeffamaa fi sagaleen daandiiwwan magaalaa guddittii Londonitti ba'uun sarbama mirga namoomaa murna gabroonfataa biltsiginnaan hawaasa Oromoo irratti geggeessaa jiruuf ifatti mormanii jiru. Hiriira mormii kana irratti murni faashistii biltsiginnaa dargaggootaa fi qonnaan bultoota Oromoo jumlaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti geessee ficcisiisuu akka dhaabu akkasumas ajjeechaa gara jabinaa raawwachaa jiru akka dhaabu gaafatanii jiru. Kana malees dubartoota gudeeduu, qonnaan bultoota qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun akka dhaabbatu fi shiftaan Abiy Ahmed yakka waraanaa raawwataa jiraachuu isaa ifatti mormaniiru. Koloneel Abiy Ahmed yakkamaa waan ta'eef mana murtii yakkaa idil addunyaa yookaan ICC akka dhiyaatu filannoo sobaa dura nagaan akka dursuu fi mootummaa UK fi dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa yookaan IMF mootummaa abbaa irree Impaayerattiif maallaqa gumaachuu akka dhaaban sagalee isaanii magaalaa guddittii London keessatti dhageessifataniiru. Akka maddeen ONM gamasii himanitti faannoon shororkeessaadhaa Oromiyaa keessaa haa ba'u, dhugaan battee Urgeessaa fi Haacaaluu Hundeessaa akka ba'u akkasumas hidhamtoonni siyaasaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhaman akka hiikaman gaafanne jedhu. Hiriira mormii sana irratti qeerroo fi qarreen Oromoo UK jiraatan Oromiyaan hin gurguramtu, daangaan Oromiyaa haa kabajamu, Oromiyaan biyya, Finfinneen kan Oromiyaati, Oromiyaan ni bilisoomti jechuun dhaadannoo geggeeffataa turuun ifoomee jira. Hawaasni Oromoo biyya hambaa jiran sagalee uummata Oromoo Oromiyaa keessatti sarbamni mirga namoomaa adda addaa karaa mootummaa biltsiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraan raawwatamu akka balaaleffatanii fi addunyaatti lallaban dhaamanii jiru. Aanaa Adaa Bargaatti milishaan PP tokko gareedhuma murna PP'n ajjeefamuun ibsame. Dabalata isaaf jaalutu baaqabsu. Godina Lixa Shaggar Aanaa Adaa Bargaa ganda ulaa goraa bakka adda adda Seemaaramii jedhamutti Bitootessa 30 milishiyaa biltsiginnaa maqaan isaa Biraanuu Dirribaa jedhamu waayillan isaa rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Mooricha keessaa milishoonni hedduun wayita waardiyaa ba'an miliqaa jiraachuu irraa kan ka'e miseensota hafaniif fakkeenyaa ta'u jechuun milishaa kanas bakka inni qofaa isaa eegumsa irra jirutti rasaasa itti roobsanii ajjeesuun ibsameera. Akka maddeen himanitti milishaan ajjeefame kun armaan dura soggaa hawaasummaa isaa badii tokko malee hidhamee dararamaa kan turee fi loon inni qabu illee loltoonni sirnichaa jalaa uffachuu heeranii jiru. Biltsiginnaan korri nageenyaa guddaan dhukaasni obbolaawwan lamaan gidduu haa dhaabbatu jedhu adeemsifamaa ture shira qabsoo uummata Oromoo laamsheessuuf qophaa'edha jedhan jiraattonni har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise. Gabaasa qindaa'e Jaalaqaafan Fayyeeraa. Hawwiin uummata Oromoo inni guddaan nageenya dhugaa, tasgabbii fi jireenya nagaa irratti hundaa'edha. Uummanni waggoota dheeraaf rakkoo nageenyaa, buqqaatummaa fi miidhaa adda addaa keessa darbaa ture. Kanaafuu fedhiin isaa inni jalqabaa dhukaasni dhaabbatee jireenyi nagaa akka deebi'uudha. Garuu hawwiin kun olola qofa osoo hin taane hojii qabatamaa irratti hundaa'ee akka dhugoomu barbaada. Ta'us murni PP adeemsa inni qaamolee sirnichaa qofaa deeggaran qabatee maqaa dhukaasni obboleewwan lamaan gidduu haa dhaabbatuun deemaa jiru kun shira qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irratti aggaammiif tolcheedha jedhu. Haalli yeroo ammaa bulchiinsa Oromiyaati kan ofiin jedhu Shimallis Abdiisaa fi Farsee bultootaan mul'atu kun fedhii uummataa kanaa waliin wal kan hin simne ta'us dubbatu. Ajjeechaan itti fufuu qeen uummataa manca'uu fi sodaan hawaasaa keessaa
babal'achuun mariin nageenyaa murna PP jalatti adeemsifamu amanamummaa akka hin arganne taasisa. Uummanni mariin nageenyaa dhugaa ta'uuf qaamolee walabaan geggeeffamu hirmaannaa qaamolee hundaa hammachuu fi hojii irratti jijjiirama dhugaa agarsiisuu qaba jedhee amana. Kanaaf burjaajii sirnichaa fi gochoowwan lafaa irratti mul'atan hawwii uummataa waliin wal faalleessu uummanni nagaa barbaada garuu nageenyi sun haqa walqixxummaa fi dhugaa irratti ijaaramuu qaba malee dorsisaa fi olola qofaan akka hin dhufne hubata. Nageenyi waaraan jechuun dhukaasa dhaabsisuu qofa osoo hin taane amantaa uummataa deebisuu, miidhaa darbee sirreessuu fi marii dhugaa bu'uura irraa ijaaruudhas jedhu. Qabxiiwwan marii keessaa waldhabdee dhiigaa wal dhangalaasuu dhaabuu fi mariin hiikaa jedhanis murni PP kun waldhabdee fi rakkoo hiikuuf yaada tokkummaa fi marii dhiyeessuuf deemuu cabsuu yookaan gufachiisuu malee bu'uura irraas fedhii akka hin qabne dubbatu. Kana malees tokkummaa jaalalaa fi nageenya waaraa qe'ee Oromoo mirkaneessuu jedhus hojii tokkummaa fi nageenya hawaasa Oromoo ijaaruuf kaayyeeffame murni kun faallaa taasisuu yookaan gufachiisaa jira. Dabalataanis aadaa marii dagaagsuun qabsoo hidhannoo jalaa ba'uu kan jedhus kan kaasan hawaasni aadaa nagaa fi marii dagaagsuu fayyadamuu fi hidhannoo dhiisuu murni PP kun immoo carraa kana dhiphisuu yookaan dhorkaa jira jedhu. Aanaa Gandabarat keessatti dargaggoon tokko loltoota maafiyaa PP'n ajjeefamee reeffa isaa bineensi nyaachuun dhaga'ame. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Gandabarat ganda dirree Faajjiitti dargaggoo Fayyoo Biraanuu jedhamu irratti ajjechaan suukanneessaan loltoota PP'n raawwatamuun dhaga'ameera. Akka jiraattonni dubbatanitti dargaggoon kun hojii qonnaa isaa irratti bobba'ee osoo jiru bakka goodaa Sandaaboo jedhamutti qabamee harka humnoota faashistii PP keessa turuun manneen hidhaa keessatti gidirfamaa kan ture gaafa qabame kaasee dararri ulfaataan hanga lubbuun isaa baatutti irratti raawwachaa turuu simaniiru. Fayyoon hojii siyaasaa kamiyyuu keessatti hirmaannaa akka hin qabne kan beekamu ta'us humnoonni waraana faashistii PP isa qabatan deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun yakka irratti maxxansanii gara magaalaa Kaachisitti isa geessanii jedhu jiraattonni. Kana malees ajjeefamee reeffi isaa haala nama gaddisiisuun bineensonni akka nyaatan humnoota waraanaa kanaan taasifamuun bosona keessatti gatamuus kan himan reeffi isaa kaafamuu dhorkamuu hordofee soora bineensotaa ta'ee jechuun jiraattonni miira gaddaan dubbatu. Gocha akkanaa jechuun sarbama mirga namoomaa cimaa keessaa isa tokko ta'us impaayerri Itoophiyaa dhiiga lammiilee dhangalaasuu bartee taasifattee jirtu kun naasuu malee dhaloota abdii boruu lafarraa duguugaa jirti. Magaalaa Adaamaa keessatti qaala'insi jireenyaa fi dararaan murna biltsiginnaa akkaan hammaachuu jiraattonni himan. Guutuu gabaasichaaf jaalsabaafan waggaarii. Godina Baha Shaggaritti kan argamu magaalaa Adaamaa keessatti qaala'insa jireenyaa ulfaataaf jiraattonni saaxilamu. Akkasumas murna biltsiginnaatiin dararamaa jiraachuu isaanii jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni biltsiginnaa maqaa uummata Oromoon daldalu impaayerattii keessatti kasaaraa malee bu'aa qabatamaa ta'e tokko lammiilee impaayerattii keessa jiraataniif osoo hin gumaachiin umurii aangoosaa qofa lakkaa'uu itti fufee jira. Bifuma kanaan murni saamicha bare kun lola Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uudhaan Iraan irratti bananiin wal qabatee cufamuu ulaa Ormuuz daddabarsa boba'aa fi meeshaalee biroo kan ta'e sababa godhachuudhaan gatii boba'aa irratti dabaluun saamicha raawwachaa akka jiran fayyadamtoonni ni himu. Boba'aan kun harka abbootii qabeenyaa muraasa kanneen akka Nook, Ooyil Liibiyaa fi kanneen biroo qaama murna biltsiginnaa waliin hariiroo qabaniin dhuunfatamee kan jiru yoo ta'u, innumtiyyuu gatiin isaa qaala'ee argachuuf nu rakkisee jira jechuun konkolaattonni hiriiranii sa'aatii baay'eef eeggatanillee dhabanii sochii dhabuuf dirqamaa akka jiran konkolaachistoonni magaalichaa miira keessa galuun dubbatu. Kanumaan wal qabatee magaalicha keessaa fageenya kiiloomeetira 3 hin guunneef kan duraan qarshii 10 kaffalaa turre dachaa 5 dabalee jira jechuudhaan akka fakkeenyaatti kurfaa irraa gara buufata konkolaataa Harawaa Amadee deemuuf qarshii 50 kaffalaa akka jiran jiraattonni magaalichaa kutaalee garaagaraa kanneen akka Poostaa, Piikook, Daraartuu, kutaa Boolee bakka OBN fi Yuunivarsiitii Adaamaa itti argamuu fi kanneen biroo afan keessattis sochiin konkolaataa hir'achuu fi kanneen tajaajilaa jiranis guyyuu qarshii dabaluu irratti argamu jedhan. Akka jiraataan magaalaa Adaamaa kutaa humna ibsaa jiraatu yaada isaa Oromiyaan
naashinaal miidiyaaf kennetti. Yeroo dhiyoo asitti konkolaataa meeshaa biroo fe'atee jiru kanneen akka Isuuzuu irratti baajaajii tokko gara magaalaa Finfinnee ta'a magaalichaa Nifaas Silkiitti geessuuf qarshii 5,000 kaffalaa kan turre har'a garuu qarshii 20,000 kadhatee erguu isaa himee jira. Magaalaa kana keessatti misooma koriidarii jechuun beenyaa tokko malee mana jireenya uummataa diiguunis qaala'insa jireenyaaf akka isaan saaxiles himuudhaan gatiin isaa qarshii 2,500 ol darbaa jiraachuu irraan kan ka'e nyaatallee zayita malee qopheeffachuuf dirqamaa jirra jechuun dubbatu. Kun osoo kanaan jiru kutaa magaalichaa cufa keessatti kaabinoonni murna bilisiginnaa kan akka Abbabuu Waaqoo fi fakkaattonni isaa uummata magaalichaa dargaggoota jaarsaa fi jaartii osoo hin jenne waraana bilisummaa Oromootu dhufee isin fixa waan ta'eef of eeggadhaa maallaqaa fi lafa isiniif laanna jechuun maqaa gaachana sirnaa jedhu itti moggaasuun gowwoomsanii abbootii fi haadholiin osoo isaanii nafiin halkan qorra keessaa aga sa'a 4tti dirqamaan daandii magaalichaa ba'iinsaa fi seensarra wabii tokko malee akka turan dirqamsiifamuu isaanii ni dubbatu. Kanumaan wal qabatee gareen maqaa Oromoon daldalu aadaa taasifatee fi saba guddaa kan salphisaa oolu kun haadholiillee kaffaltii tokko malee akka isaan daandii qulqulleessan dirqamaan ajajamuu isaanii himanii jiru. Murni bilisiginnaa magaalaa kana keessatti sa'a 12 booda nama fuula haaraa isinitti ta'e qabaa jechuun namoota nagaa gidduutti rakkoo hawaasummaa uumaa akka jiranis keessa beektonni eeruun osoo uummanni sirna nama nyaataa kana keessa jiru waggaa 8ffaa gooftaa isaanii kan ta'e faashisticha Abiyyi Ahmed kabajuuf dibbee rukutuu jalqabuun isaaniis beekamee jira. Aanaa Dibaat keessatti loltootni bilisiginnaa ilmaan Oromoo buqqisaa jiraachuun himame. Bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Matakkal Aanaa Dibaat ganda Calliyaa jedhamu keessatti bitootessa 28/2026 sirna dhableeyyiin ergamtoota abbaa irree Koloneel Abiyyi Ahmed jiraatota gandichaa cufa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuudhaan gara magaalaa Gaalessaatti galchaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti lukkeeleen sirnichaa irra deddeebiin hawaasa Oromoo naannoo sana jiraatan mana jireenya isaanii irraa sababa tokko malee maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu akkasumas nyaata nyaachistuu fi daandii agarsiistu jedhuun afaan qawween dirqamsiisanii gara magaalaatti buqqisanii galchaa jiraachuu dubbatu. Sababa kanaanis namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifaman kunneen yeroo ammaa kana waan qoonqotti nyaatanii bulan dhabuun maatii isaanii waliin gidiraa hamaa argaa jiraachuu fi yeroo garaa garaatti qaama dhimmisaa ilaallatutti iyyatanis isin ilaalcha woboo qabdu jechuun hiraarsaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Ergamtoonni bilisiginnaa kaayyoo jala hiriiranii jiran adda baasanii beekuu dadhabuudhaan qarshii muraasan goyyomfamanii hawaasa nagaan qe'ee fi qabeenya isaa irra jiraatu maqaa adda addaa itti maxxansuun erga sobaan yakkanii booda ajjeesuu, saamuu, hidhuu, achi buutee dhabamsiisuu fi qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisaa jiraachuun ni beekama. Tiraamp US Ameerikaan torban 2 hanga 3 keessatti Iraan gadhiisti jedhan jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humnoonni Ameerikaa torban 2 hanga 3 keessatti Iraan gadhiisanii akka ba'an ibsuun haleellaan itti fufee jiru akka xumuramu agarsiise. Tiraamp White House-tti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin wanti ani gochuu qabu Iraan gadhiisuu qofa kanas yeroo dhiyootti ni raawwannaa jedhan. Yeroo dhiyootti ni deemna jechuun tarii torban 2 tarii 3 booda ta'u akka danda'u himaniiru. Kaayyoon bulchiinsi kun Iraan meeshaa niwukilaaraa akka hin arganne gochuu dursee galma ga'eeraa jedhan. Meeshaa niwukilaaraa hin qabaatan kaayyoon sunis galma ga'eeraa jedhan. Tiraamp akkasumas haleellaan Ameerikaa dandeettii waraanaa Iraan haalaan laaffiseera jechuun Teheraan deebitee ijaaruuf waggoota 15 hanga 20 fudhachuu akka danda'u himaniiru. Yeroo dhiyootti ni deemnaa Faransaay yookaan biyyi biraa boba'aa yookaan gaazii argachuu yoo barbaadde karaa ulaa Hormuuzitti ol ba'uu jedhan. Of danda'uu ni danda'u baay'ee nageenya qaba jedheen yaada. Dhugaa dubbachuuf garuu kanaan wal qabatee homaan qabnu Ameerikaa fi Israa'el gurraan ala irraa eegalee haleellaa qilleensaa Iraan irratti raawwachaa kan turan yoo ta'u namoonni 1,340 ol ajjeefamaniiru jedhu aangaa'onni Iraan. Iraan deebii kennitee haleellaa diroonii fi misaayilaa Israa'el akkasumas biyyoota Joordaan, Iraaqii fi galoo galaanaa qabeenya waraanaa Ameerikaa keessummeessan irratti xiyyeeffatte. Ergaa waraanni kun jalqabee yoo xiqqate miseensonni tajaajila Ameerikaa 13 ajjeefamaniiru jedha lakkoofsi aangaa'ota. Oboon zoonii lixaa fi Baa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti diina du'aaf madoon adabuun PKM tokkoo fi qawwee hedduu hiikkachuu beeksise. Gootichi farraa impaayiraalizimii waraana bilisummaa Oromoo
lubbuu isaa qaalii sabasaaf arjoomuun dirree qabsoorraa diinaan falmaa geggeessaa jiru zooniilee waraanaa mara keessatti bitamtoota abbaa irree bilchiginnaa kokkee qabuun injifannoowwan boonsaa galmeessaa jira. Haaluma kanaan zoonii ba'aa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Ancar Araddaa 29 bakka Mudhii Qurquraa jedhamutti eengadda bitootessa 29/2026 tarkaanfii ergamtuu diinaa irratti fudhateen loltoota 2 battalumatti ajjeese 3 madeessuun qawwee keemmi 2 irraa hiikkatee jira. Gootichi Abdiin Sabaa Waboon tarkaanfii diinaa uummata Oromoo irratti fudhatu ittuma fufuun guyyaa itti aanu jechuun gaafa bitootessa 30 aanichumaa Araddaa 20 bakka addaa Waciituu jedhamtutti tarkaanfii fudhateen diina hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo gonfateera. Qabeenya diinaas hedduu booyyuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof kan oolche yoo ta'u, diinni wal guurtee burraaqaa dhuftee qaanii uffattee harcaa galuun ishee ibsameera. Tarkaanfii kana hordofee humni diinaa guddaan gara aanaa gubbaa qorichaatti birmannaaf kan dhufte yoo ta'u, gootichi Abdiin Sabaa kan hoomaan diinaa kaayyoo irraa isaa hin dhorkine gaafa bitootessa 31/2026 barii barraaqaan aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Sireetti itti seenee tarkaanfii laalessaa fudhateen loltoota PP hedduu du'aaf madoon adabuun gariinis harkaan qabee injifannoo boonsaa gonfatee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota faashistii Abiy Ahimad 9 ajjeesuun baay'ee immoo madoon kan adabe yoo ta'u, loltoonni 4 jiraattii harkaan qabamanii harka gootichaa seenaniiru. Gama meeshaatiin qawwee keemmi 9 bireenii 1 jororoo bireenii rasaasa keemmii fi piikeemmii hedduu hidhannoo fi qophiilee waraanaa hedduu irraa harcaasuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Kana malees magaalattii keessatti konkolaataa diinaa paatroolii 1 gubee daaraa gochuun qabeenya akka raashinaa fi uffata waraanaa fi qoricha gosa garaagaraa irraa booji'uun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Jajjabeen gaachana sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaattis aanaa Awwaa Galaan keessatti diina uummata Oromoo adabuun injifannoo argateera. Haaluma kanaan kaleessa Ebila 1/2026 galgala godina Qeellam Wallaggaa aanaa Awwaa Galaan ganda Qeexoo 18 jedhamu keessatti humna waraanaa diina mooraa qabattee teessutti seenee rasaasaan kaayee baarudaan macheessuun diina hedduu du'aaf madoon adabee milkiin goolabee jira. Tarkaanfii kanaan qawwee keemmii dachaatu 1 hidhannoo 1 gumbii 4 fi rasaasa 120 irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Loltoonni kunniin dhukaasaa akka bakakkaa mataa irratti qabateen baaraganii addaan kan faca'an yoo ta'u, hanga gabaasni kun qindaa'etti reeffaa fi madoo isaaniillee dhaqanii kan hin laalle ta'uu odeessi bakkicha Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa qaqqabee addeesseera. Tarkaanfii jajjabee woboo bitamtoota abbaa irree bilchiginnaa irratti fudhatu daran cimee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof